nagada Goftaan arbunke Hundaf nagada Goftaan arbunke Nafru nagada Wango tunduma Finjalla tanta Wango tunduma Finjalla tanta Wango tunduma Finjalla tanta Wango tunduma Finjalla tanta Finjalla tanta Finjalla tanta Finjalla tanta Finjalla tanta Duraan dursa ayyaanni fararii waaqayyoo isiniif baay'atu jecha namoota dubbii waaqayyoo dhaga'uuf qophooftan maraaf mata duree jireenyaaf ta'u jiraachuu jedhu qabadhee isiniif dhiyaadeera. Kutaa sagalee waaqayyoo keessaa lammaffaa Phexros boqonnaa 3:10-11 guyyaan gooftaa immoo akka hattuun dhuftutti dhufa guyyaa sanatti bantiin waaqaa sagalee guddisee didichuun dhidhimu ijoon uumama lubbuu hin qabne hundinuu ho'a ibiddaatiin waliin gadhiisa lafti wanti irratti hojjetame hundinuus akkasitti waliin gadhiisa erga ta'e isin namoota attamii ta'uutu isiniif taare jireenya qullaa jireenya namoota waaqayyoof ta'u jiraachuu isiniif ta'a. Jireenya jechuun maal jechuudha? Dhalli namaa dhalatee addunyaa lafarraa kanarraa foonii fi lubbuun sooressaafis hiyyeessa ta'ee kan barateef kan hin baranne ta'ee biiftuu jalaa fi boollaan olitti kan amma fooniif lubbuun afur isaa keessa jirutti kanaan gidduu kan jiraatu seenaa isaa qabaatu haadhabuus du'a gararratti kan inni dabarse jireenya jedhama. Jireenyi jireenyaaf ta'u immoo jireenya attamii ta'uu qaba? Tokko jireenya qullaa jiraachuudha. Mul'ata boqonnaa 22:4 warri uffata isaanii miiccatan gammadan isaan muka jireenya kennu bira hin ga'u karra sanaanis ol galuu jedha. Isaan muka jireenya kennu bira hin ga'u karra sanaanis ol galuu jedha. Guddaan natti ba'e ambu'aam dhiiga fannooti sababii saatanaan malee jiraachuun koo nama miti. Gatii guddaan natti ba'e ambu'aam dhiiga fannooti dadhabbii saatanaan malee jiraachuun koo nama miti. Ammamiyyuu yoo jaallate eenyudhaaf ka dhiigaa buusaa lubbuusaan lubbuu koo biteetu darbee waan gaarii naaf kuusaa. Naan jaalladhaa natti tola inni beeka maalummaa koo kudhaan maaddeen agarsiisa bakka hundaattaa ni oolchaa koo. Aan filadheera kan saati miidhaan guddaa keessa kooti waan mirkaaneesseef ofiisa jiraachuu koo uumamati. Naan jaalladhaa natti tola inni beeka maalummaa koo kudhaan maaddeen agarsiisa bakka hundaattaa ni oolchaa. Aan filadheera kan saati miidhaan guddaa keessa kooti waan mirkaaneesseef ofiisa jiraachuu koo uumamati. Du'a dursanii jireenya qullaa waaqayyootti tolu jiraachuudha. Jireenyi waaqayyo namarraa barbaadu isa kana waan ta'eef innis jireenya seenaa qabu akka raajotaaf ergamoota darbanii sanaa. Macaafni qulqulluu yommuu dubbatu akkas waan nuun jedhuuf isin hundee raajotaaf ergamoota irratti ijaaramtanii jedha. Jireenyi raajonnii fi ergamoonni dabarsanii har'a siidaan seenaa isaanii gaaddisa dhalootaa muka ija qabu ta'ee madda dheebuu baasu ta'ee har'a jireenya keenyaaf tajaajilarra ooleera. Haleluuyaa. Har'as jireenyi keenya horiitii gadhabdee ta'uu hin qabu. Waaqayyo kan muufate jireenya xuraa yookaan jireenya mancaa jireenya ijoolleen eelii jiraatan ta'uu hin qabu. Jireenyi maatii eelii hojii isaaniitiin waaqayyoon kan hin gammachiifne maaliif yoo jettan luboota garuu waan luboota irraa barbaachisu hin hojjenne akka seeraatti hin jiraanne hin hojjenne maqaa isaatiin jiraatan malee
jireenya isaatiin waan hin jiraanneef kanaaf garaan waaqayyoo itti